Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Aziz Jaaluu. Egaa jechuudha irraa kan nuti waliin ilaallu akkaataa jechuudha imoo guruuppii nuuf dalaguu didee akkamitti akka sirreeffannu jechuudha tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti namoonni jechuudha imoo haarawaa gadi buufattanii yookiin jechuudha imoo isin fayyadamaa turtanii yeroo jechuudha isin jalaa jechuudha bilbila irraa badee jennaa jechuudha imoo biraa haarawaa gadi buuftanii guruuppii isiniif dalaguu didee akkasumas suuraalee namaa erguudhaaf jechuudha yeroo isin suuraa namaaf erguuf jettan isiniif baasuu dida jechuudha suuraa isin barbaaddan jechuudha suuraa hunda bakka tokkotti ol isiniif baasuu dida jechuudha yeroo faayila namaaf ergu jettan akkasumas yeroo namaaf bilbiluu jettan jechuudha maakiin keessan kan isin diduu fi kan garee isiniif dalaguu dida jechuudha. Tartiibaan kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa isin maal gochuu qabdu jechuudha. Namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan jechuudha. Sabiskiraayib gootanii jechuudha. Sabiskiraayib gootanii bakka ool jedhu kanarra kaachuu hin dagatin alinii jechuun barbaada. Egaa jechuudha irra akkaataa jechuudha imoo guruuppii didee fi akkasumas imoo faayila yookiin suuraa viidiyoo namaaf erguu jennaan isin dide jechuudha. Kan waliin sirreessinu ta'a jechuudha. Egaa isin maal gochuu qabdu jalqaba irratti jechuudha. Chaanaalii Aziz Jaaluu jechuudha. Aziz Jaaluu jechuudhaan sarchi gochuudhaan jechuudha. Sabiskiraayib gootanii jechuudha. Sabiskiraayib gootanii maatii kiyya ta'uu qofaadha jechuudha kan isinirraa eegamu. Barnoota barbaaddan jechuudha wanta barbaaddan waan isin rakkise jechuudha. Comment sekshinii jalatti na gaafattanii jechuudha. Yoo hin danda'e jechuudha kanan deebisaa isiniif qabadhee dhufuu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma jechuudha gara barnoota keenyaa deemna na waliin kottaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota imoo kana jechuudha haarawaa gadi buufadheen jira jechuudha. Haarawaa gadi buufadhee banadheen jira jechuudha. Garuu guruuppii fayyadamuu fi wantoota garaagaraa naaf hin dalagu jechuudha. Sagalee namaa garee deemellee dhaga'uu hin danda'u jechuudha. So amma imoo kana jechuudha sirreessinee waliin ilaalla jechuudha. Imoo kana maal gootu akkuma gadi buufattaniin yeroo tokko jechuudha qabdanii akkanatti qabdanii teessu jechuudha. Sana booda aappii info bakka jiru kana jala kanatti isiniif baasa jechuudha. Yeroo isin sekoondii 4-5 qabdanii gadi teessan aappii info bakka jiru kana isiniif baasa jechuudha. Sana booda yeroo tokko irra gadi tuqxu jechuudha. Sana booda aappii info bakka jedhu yeroo gadi tuqxan promotions bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda aappii promotions bakka jedhu yeroo tuqxan jechuudha akkanatti jechuudha. Wantoota jechuudha asitti argitan kana jechuudha isiniif baasa jechuudha. Jalqaba irratti footoo and videos bakka jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Allow gootu jechuudha. Kasila don't allow jira miti amma allow bakka jedhu kanarra jechuudha ka gara olii kanarra ni keessu jechuudha akkanatti. Ammas phone bakka jedhu kanas don't allow irraa allow itti ol dabarsitu jechuudha. Hunduma isaayyuu akkanatti ayyama kennitu jechuudha. Music and video promotion bakka jedhu jechuudha. Sagalee fi jechuudha sirba wantoota garaagaraa jechuudha ni ayyamtu jechuudha. Maayik jechuun immoo jechuudha kan yeroo dubbattan jechuudha garee keessatti sagalee keessan akka nama biratti dhaga'amuuf kan ayyamtanudha jechuudha. Maayik phone bakka jedhu kanas amma isa kanas allow only while using the app ka jedhu kanarra ni keessu jechuudha. Kagaara olii sanarra akkanatti jechuudha keessumattuu jechuudha wanti isin dogoggoruu hin qabne maayikirfoon bakki jedhu kun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kuni asirra kaa'amuun barbaachisaa jechuudha. Akkasumas wantoota muraasatti galchineerra jechuudha connection contacts bakka jedhu kanas kanarra ni kaa'attu jechuudha. Allow gootu akkasumas wantoota hundumaa jechuudha call logis bakka jedhu kanas kaameeraa jechuudha. Allow godhattanii hunduma isaa gara duubaatti deebitu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya yeroo tokko galii cuqaastu jechuudha. Imoo keessan keessa akka duraanitti ni seentu asitti jechuudha bakka piroofaayilii keessanii kana ni cuqaastu jechuudha. Piroofaayilii keessan irra cuqaastu sana booda maal gootu kabajamtoota hordoftoota security and privacy bakka jiru kana ni cuqaastu jechuudha. Amma asitti akkanatti ol harkiftanii jechuudha. Akkaatti suuta ol harkiftanii group bakka jedhu kanatu isinii ba'a jechuudha. Group bakki jedhu kun yoo sila jechuudha
my connection akkasumas customer nobody wantoota garaagaraa kana yoo isiniif baase jechuudha everyone bakka dura kaa'attanii xiyya kana tuqattanii jechuudha gara duubaatti deebitu. Ammas jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya erga guruupii kana everyone bakka jiru kaa'annee booda jechuudha maal goonaa yeroo tokko jechuudha gara duubaatti deebinaa jechuudha. Gara duubaatti deebinee settings bakka jiru kana ni tuqxu jechuudha. Kanarra ni tuqxu jechuudha. Achi booda notification bakka jiru kana jechuudha. Bakka gaara gubbaa kana ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Erga kanarratti tuqattanii dhuftanii kabajamtoota hordoftoota ammas jechuudha group messages bakka jiru kana yeroo tokkoof gadi tuqxu jechuudha. Kana hundumayyuu jechuudha right godhattu jechuudha. Kana hundumaa right godhattanii jechuudha ammas gara duubaatti deebitu jechuudha yeroo tokkoo fi ammas as keessatti jechuudha voice club bakka jiru kana bakka xumuraa dhageenya jechuudha baay'ee barbaachisaa jechuudha. Bakka baay'ee barbaachisaa dhageenya jechuudha. Voice club bakka jiru kana gadi tuqxu kana hundumayyuu jechuudha yoo akkasitti jiraate jechuudha yoo kan hayyama hin qabne ta'e hin qabaanne ta'e jechuudha duraanii maal gootu allow gootu jechuudha. Sana booda kana hundumayyuu tartiibaan allow goona jechuudha. Kanas akkanatti allow goona jechuudha hunduma isaa xumurra jechuudha. Yeroo hunduma isaa xumurra jechuudha wanta hundumaa jechuudha nuuf hojjeta jechuudha. Suuraa barbaanne namaaf erguu dandeenya. Viidiyoo akkasumas garee barbaanne jechuudha. Guruupii barbaanne yeroo deemne jechuudha. Maayikii yeroo banannu sagaleen keenyas ni dhaga'ama. Sagalee namaas ni dhageenya jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya barnoonni kiyya irraa kana fakkaata jechuudha. Gaaffii biraa komentii jalatti na gaafachuu hin dagatinaa. Barnoota biraatiin nagaa walitti deebinutti iddoo nagaa bulaa isiniin jedha. Bye.